yoo jette Oromoon akkamitti si fudhata obboleesso? Ati namanii amanuu dhiisee isheeti. Ati namanii ani molaali keessa koo sirriitti obbeeka keessa koo bareecheen obbeeka waa'ee koo keessa laphee koo natu beeka malee atis nan beektu eenyumtuu namni miidiyaa kanarra jiru eenyumtuu nan beeku natu obbeeka laphee koo jechuudha. Beektaa kanaafuu bakka nagayeera ati Atamma fakkeenya qoyga amma dubbiin keessan kun nagaata fayyaa taadha. Marcos galatoomadha fayyaa nagaa naaf jiraadhadha. David dubbatu qoyen deemin hunde. Lakki bakka utuutiin bu'in no eessayyuu hin deemtu qoye obboleessa nama ergamee nama bitamee dhufe qaata qabxiin qabaatee nama bitamee dhaggeeffadhu al tokko miidiyaa kanarraa eenyu fakka haasa'amaa jiru inni irra deddeebi'ee mana kana keessaa irra deddeebi'ee eenyu fakka haasa'aa jiru wallaalaa miti ani wallaalaa miti nama wallaalaan fakkaadhu wallaala si miti. Anamma ani bar waan kana sitti dubbadheemi gaakee barbaacha malee sirraa'es micayyoo irratti mal qabu dhaggeeffadhu sila keessan kan iyyaa jiru ummanni tasgabbaa'eetoo taa'ee dhaggeeffadhu warri asirraa dubbachaa jiru kuni micayyoodhaa fi siif dhugaa baasuudhaaf malee dhimma sirraa qabatanii miti diinummaa sirraa hin qabanii dhugaa hin qallatti malee hin citu tasgabbaa'ee dhaggeeffadhu. Ilaali see anamma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu. Iddoon itti sirreeffachuu qabu maalkituutti hin dubbatin. Nan sirreeffadha waan sirreeffadhuun qaba please akka inni dogogoran hubanne. Macha mali. No, Oromia imbusini. Habibti, imbusin nama mali. Okay, obboleesso. Agarte waanan obsine gaafii hunda si gaafanne erga ati dhiyeessitee gaafii kee hunda sirraa qoranneeti finnee wal bira qabne amma information kan akka quba qabnu beektu kan sirraa dhageenyes kan isheerraa dhageenyes finnee wal bira qabne gixximsitti goona. Isa kana moo dhugaa baasuu maal goona? Okay. Amma kana deemne miti. Yoo barbaree mucayyoo sana finnee madaamis finnee viidiyoos finnee dubbiin kun booddee sitti hin deemu ka jedhu dubbanne amma dubbiin dhima ijoo si dhoofnaan nan ba'a wanni jettus siin hojjetu jechuu barbaade. Kanuma. Oromoo. Yaa. David. Nadagay waan tokko. Hundee barbaree nama gubaa akkasii. warri nama haaraatti galchitanii dubbiin kun akka baxabbatamu warra yaaddan qofadha. Dhaggeeffadhu nama jalqaba dubbii kana quban qabaatin ol galchitanii dubbiin boorsinaa dhaggeeffadha. Dubbiin ka'umsa qabdi waan ta'eef namni itti dhufu wanta irraa jalqabame hin beeku jibba namaa osoo hin taane ka'umsa dubbii kanaan beeku wanta irraa haasa'amaa jiru waan hin beekneef waama miidiyaa irraa arganiif dhufanii haasa'u. No dhaggeeffadha. Angaaffiin hundee irraa qabu lafa itti dubbiin si jalaa walii gadi dhooftetu jira. Dhiifama dhaggeeffadhu taa'iti. Lafitti dubbii wal sirkaa wal dhoofte lafitti silaa sirreeffattee dhufuu qabdu ture. Lafatti poolisii jette sanadha. Poolisiin kan biyya shari'aadhaan bultuu dhiisii biyya keenya keessatti hojii guddaa akka isaan hojjetaa jiran hin beektu. Poolisiin gaafa si argu ati akka jettetti waraqaa ragaa sertifikeetii itti wal fuuneyyuu hin qabnu nuti chiikiidhaaf chiikii turree jette. Poolisoonni yeroo sana achi turan maaliif akka ati dhufte mana shari'aa tokko keessatti dhiirri ol hin galu. Kun waan beekamaadha. Utuu abbaa manaa taateeyyuu si galee yeroo ol galte sana waraqaa ragaa waan si gaafatan hin qabanii poolisootochi jiru jette moo zim jedhanii akkuma waan keessummaa biyya sanaatti ol galanii si keessummeessan kanarratti fanaa godhii dubbiin si gaafadhu qaba gaaffii afaanin adeebista waan si gaafatan qabu wal filan dabarru dhaga'i siifin deebisa kanarratti maalidha seete na beeku hundi isaanii maatiin hunduu na beeku akkamitti si beekanii naan jedhe ani torban tokkoo fi obboleecha haadha madaamii ishee bira ilma ishee bira torbee tokko hojjedheen ture. Torbee tokkoof hojjedheen ture. Akkamitti si beekuu naan jedhi. Torbee tokkoof hojjedheen ture. Eeyyeen maaliif namni nama hin shakka? Shakkiitu jira siin jedhe naannoo sana. Shakkiitu jira jedhanii natti himanii jiru.
Sababni isaa jarri poolisii akka ta'e muluun isaanii sitti meera dursicha. Miseensi hundi isaanii poolisii akka ta'an. Namichi nani bira ture siin guyyaa torban tokko Sertifikeetii fuudhaaf heerumaa si gaafatammoo akka obboleessa ishee taatetti si beeku moo akka abbaa manaa ishee taatetti si beekuun jedhe bar. akkamitti akka na beekan siifan ibsa. Eessuma kooti jetteeti itti na himteetoo na beekan isaan eessuma isheetiin na beeku. Dhaga'i eessuma isheetiin na beeku malee abbaa warraa ishee hiriyaa ishee maali kan jedhu kun hin jiru. Amma hunde rabbiif jedhii dhugumatu arabni mana isaatti ol si galchee isayyuu poolisii ta'ee mana isaatti ol si galchee si teessaa maali rabbiin sodaadhuuti. Akkamitti fudhanna nuti waan kana. Eeshi bakka dhiisi hin fudhatin fudhadhu siin hin jedhani dirqamaan fudhu jedhee yookiin bulbulee yookiin baxabbatee eenyumatti iyyuu naquun barbaadu. Maaliif nan callisee ta'a barbaadanii taasirban. Okay, amma akkas goona gaa murtee dhumaarra geenya. Na barbaadee dhunnaan dhufe malee yaa miidiyaa hin barbaadu. abshir alaa hundee waa tokko si jedhee tan xumuraan karaa koos lammattis hin dubbadhu. Okay, waan an dubbachuu barbaade uummata kana fuulduratti. Amma dubbiin keessan kuni dubbii kan keef kan ishee duwwaa irratti waan hafumete. Dhaggeeffadhu. Atillee maatii biyyaa qabdaa, isheen illee maatii biyyaa qabdi, atillee bor jireenya ijaarrattaa, isheen illee ijaarrachuuf deemti. Ilaa dhaggeeffadhu waa akkasitti hima. Akka naafata sirraa fakkaatu kana miti. Oromooni waan qabdi galinniistu. Dhaggeeffattaa. Inni kan biraantiin jechuu barbaadu fakkeenyaaf atamma dhugaa kee dubbattee ishee illee dubbatte. Ajandaan kee kun immoo ajandaa guddaatti deema. Ishee nama 20 fuuldratti dhugaa ishee baatte. Isheef siin yoo wal bira finne madaamiillee yoo finne dubbii kana yoo qulqulleessine siif fudhataman qabaa bakka isheen jirtutti bakka madaamiin jirtutti bakka ati jirtutti akkam hin fudhatta. Nam fudhadha. Ofama namummaa waan an beekuun nam fudhadha. Akkas goona gaagaayis. Akkas goona. Amma gaaffii keessan oollu dubbii kana yoo namoota gurguddaa itti finne obboleeyyan isaallee finne namoota waan kana keessatti dhugaa ba'uu danda'an waan gaaf sana ta'e obboleessa ishee inni amma jiru kan ishee akka isheen fidduun goona. Yoo wanti kun dhugaatti masakkarame hundumtuu kakatanii inni baay'ee qabu baay'ee kakatee dubbiidhaan gargar ba'u. Yoo ajandaa kana itti deemne akkamitti akkasitti naa deeme kun horeef akka laphee das na jedhutti natti dhufte. Dabalee fida Marcos. Akka laphee koo nagautti das jedhee natti Kisi dhufte. qaban. Ayyee qoyyaame baaliyyoo dubbadhu. Dabalee ayyee mujattiin fidaa mujattii walii dawwalla si galee mujattiin fidaa ani waan barbaade Marcos keessaa si erguun illee danda'a viidiyoo keessaa na dubbiftee waan guutuun na bira jira. Si erguun danda'a mujattii itti dawwalee dhufaa na eegaa rakkoon qabu fidee dhufa. Tole. Mucattiin illee as keessa dhuftee numa dubbatti numa Okay, dhufti. galatooma. Akkas godha baaliyyoo dhaggeeffadhaa amma ajandaa qabdanii. Akkas goona kan duwwaa dubbata miti. Waan kana tokkummaan faalee dubbataa turani tokkummaan dhufee dubbii kana nu haa gargaaru hin fiduu hin dandeessu. No, baaliyoon hin fida. Baaliyoon hin fida. Bareecheen fida. Dhaggeeffadhu gaaffii koo dur. Tokkummaan illee dubbii kana qabatee jira. Haa dhufu uummanni Oromoo guutuun achi jira. Haa dhufu barbareen illee haa dhuftu hundi ati illee buna dhugii akka hin dadhabnetti akkami tokkummaan nu fiduu hin dandeessu tokkummaan dubbii kana sirriitti keessa illee hubachiifamee jira waan ta'eef haa dhufu akkam jettu. Eeyyiwa. Tokkummaan illee isa dhufe natti tola. Barbareen illee kaleessas dheengaddas yeroo nuti suuraa ishee maxxansinu inuma dhufti haqa jirtu nutti himti mucaa. Dafaagaa macha haasaa miti amma utuu ta'aatiin hin dheeratin tokkummaa nuu gaafadhaati barbaree nuu gaafadhaati uummati guutuun achi jiru jigee haa dhufu yookaan mana tokkummaa deemna wal bira finnaa jara barbarees hin finnaa hundeenis kunoo jira. Isheen obboleessa ishee inni jedhu kanatti haa bilbiltu haa dhufu. Waan kana Oromoo irraa qulqulleessee biraa deemu irratti walii galtu. Obboleessi ishees yoo ta'e obboleessi ishees kaleessas dheengadda asuma keessa ture suuraa isaa maxxansinaan yeroo sana dhufee iyyuu jalqabnaan asii gad darbatamee deeme. Rakkina hin qabu. No, intala gaaggaa rakkina hin qabu. Kana irratti walii galtu hundee sii ta'a. Itti naataa akka ammaati deemteen yoo ta'e jechuudha. Thank you so much. Akkas goona gaa. Akkas goona. Amantii qabuun akka kakatee dhugaa kana baasu sirriitti itti amana laala. Akkas goona gaa. Amma eenyu tokkummaa nuu qunnamuu danda'a. Tokkummaa dubbii kana qabatee ture waan ta'eef. Baaliyyoo lakkoofsa tokkummaan qabda. Lakkoofsa tokkummaan qabu mujattii dhaama dawwalee mana tokkummaatitti tokkummaa gaafadhee dawwalee yoo tokkummaan dhaqinaan jedhee hin dhaqaa jettee mana tokkummaa asii. Okay.
Amma akkam goona macha mana tokkummaa tageessinu moo tokkummaa namni silkisaa naa kennetti bilbila. No. Yoo barbaadde isheen dhuftu mana tokkummaatti soba irra kaayaa turte mucaa kanarra waan ta'eef achi nannu mucaan gurbaan kun achi nannu gurbaan kun harka keenya keessa jira miidhama guddaa qaba namni achi dhaqu hin jiru. Okay. Haa ta'u gaariidha. Amma tokkummaa mana kana yoo nu dhufuu hin danda'ate haa dhufu. Egaa tokkummaan yeroo baay'ee ajandaa mana akka haati geggeessaa ilaa ammas irratti wal dhabuuf deemna. Amma akkam goonaree akkamitti wal bira fiduu dandeenya? Yaa. Maarkos waan asitti mun qabala. Gurbaa kana keessaan kadhadhee teetinnaa guddaadhaan kanan fide. Kanaaf illee tokkummaan illee barbaadaa ture mucaa. Akkamitti akka argatte hin beeku malee. Nafichisiisi Maarkos. Dubbiin kuni baay'ee mana kanatti jalqabe. Gaafa jalqabu jechaadha. Mana kanatti gaafa jalqabu waan akkasii jira jedhamee dubbatamnaan namni wayii abbaa dubbataa jiru sana gad darbee dhaqee information irraa fudhatee intala qunnamee ajandaa godhate siyalee. Gurbaanii guyyaa gaafa jalqabaatii kaasee masii irraa jalqabee yeroo hundaa inuma hordofa siyalee. Tokkummaallee silaa waa inni jechaanii ture tokkoon dhaggeeffatee jira gurbaan siyalee. Tokkummaan illee waan jedhe wayii qaba siyalee Maarkos. Siyalee raawwantan siin jechaa jiru. Wantoota inni jechoota wayii daddarbataa ture maaliifi gara kanaanis dhaggeeffachuu osoo qabu jechoota wayii gurbaa kanatti wanti darbataman hin jira. Hundi gurra kee dhaga'e moo gurra kee hin dhaga'e? Baaliyyoo siin gaafanne baaliyyoo addaan nan kuti. No gisa Maarkosii waa jechuuf wanni siifi waan sanii biti Maarkosiin barbaade. Maarkos yoo mucaa kana ta'uu fuula isaa waa'ee isaa guutuu viidiyoo guutuu barbaadde keessaan naan jedhi lakkoofsa keedaa ergi amma WhatsApp irratti ergaan fuula mucaa kanaatii fi viidiyoodhaan wal bira ilaalta. Okay? Fuula mucaa kanaa ta'uu suurii si ergaa nama. Baaliyyoo as jala turte baaliyyoo argaa turte yeroo viidiyoo beekaa ture. Wayitii isa waraaban guutuu isaanitti erganii jira wayitii isa kana waraaban barbareetti waan isaa guutuu Maarkos erguu hin danda'a Maarkos mucaa kanaaf isa wal bira ilaaluu hin danda'a. Ayye videoon sun si bira jira mucaan ammaa videoon kun xiyyaa miti. Asbaas ergaa isa ta'e as gubbatti isi seeftii isiitiif baasu yoo Maarkos ta'e Maarkosiin erga. Aboo baaliyyoo inni baasii agarsiisa. Baasa dhaara kun isa ta'u ana ta'uusaa baasii agarsiisa. Qaame. Seeftii ishii odoo hin taane. No. Please adeemsa nu jedhan sirreessi abboon daa'ima nu godhina. Baaliyyoon sun waan barbaade qabaatu. Anamma kanan barbaadu. Ragaa deftanii yeroo tokko viidiyoo namatti gadi hin baasina. Ati yoo macaada gogorteetta. Waa tokko erga seerrumti biyya kamii erga namni waa irra ga'eeti ragaa dhumarratti waa fidee namaa dhiyeessa malee dubbii waliin borcuuf maanni wanna akkanaa jalqaba otoo gaafii gaafataa jirtanii gidduutti viidiyoo baastu. This is wrong. Dhumarraan geessee nama sanarraa dhugaanni qabu erga hubattee booddee kun soba jechuudhaan dhumarratti itti gadi baastaa jechuudha. Kanatti tiisinii dubbii gara babal'eessitu. Soo kanaaf ammani. Amma haa ta'u Maarkos siifa ergu baaliyyoonii adda rakkina qabu naa ergati baaliyyoo silkii kosiin barreessa dhaggeeffadha. Amma dubbii tokko irratti walii galuu dadhabne. Amma ishi jedhee nu dhufaa tokkummaan mucayyoo fide. By the way mucayyoonii tokkummaa mana tokkummaa har'a seente malee masiitu qabee ture masiin nuuf fiduu dandeessi. Masii as jala yoo jiraatti lakkoofsa tokko barreessi. No, tokkummaan silaa waan siin jedheen ala akkam baanee maal waan akkasii jechaa ture. Tokkummaan egaa cufata jiraate mee sheeritti godha hundi keessan namni 800 as ga'e. Mee sheeritti godha tokkummaatti sheer godha. Ishi mucayyoon dhufnaan jara kana lamaan wal biratti arginaan tokkummaan hin dhufa rakkina hin qabu. Mee jalqaba mucayyootti fiduu taala. Amma la baaliyyoon wanti inni fidee dhufe Maarkos al tokko na dhaggeeffadhaa mee gaayis. Ilaa baaliyyoon wanti inni fidee dhufe. Intalaan alattiyyuu wantooti nuti arragaaggatnu baay'ee jira waan ta'eef baaliyyoo dhaqiitii qunname. Dhagaartaa Maarkos. Qunnamiiniitii viidiyoo ragaa jedhame sana. Exactly isa amma fuulirraa citeeru kana amma wanaatti namni tokkittiin amma beekutti evidensii namni qabu jiru. Kuma diddamaan sunis evidensii hin qabu nutillee namni as jala jirullee evidensii hin qabu yookiin ragaa hin qabu sinii galee. Kanaaf jecha siifa barreessu. Ragaa sana qabattee gurbaa kana gaaffii gaafattullee gaafachuu dandeessa. Akkasimoo akkas miti hundi. Sirrii. Sirriidha yaadni kee. Yaa kanaaf intalli dhuftee dhiifattee indoom garaagarummaa baay'ee hin qabu. Maaliif waan isheen odeessite irratti gurbaan kun wanti inni haali yoo jiraate waa'ee abbaanii suuraarra jiru sun isa ta'ee dhiifate
Anis waan hin beekuun qabu isinis waan beektan tokkittii hin qabdan. Yoo ragaa Afrikaa qaba jedhee jechuu danda'e dhugaa kana kan beeku hundee duwwaadha amma hin beekutti. Hundeedhaa fi intala duwwaa beeku. Isinii galee dhugaan kan jiru jara lamman gidduu. Maaliyyoo silkii koosii barreesseera amma dhaqee wasaappii adii na godhe amma keessa gaseen ilaali. Meetajii gadi qabi. Tokko jedhee kooliinsaa pilaas jettee jalqabuu dandeessaa. Sii dhufa inniyyuu naa ergi viidiyoo sana. Akkasa goonu viidiyoon dhumarratti inni jalqaba erga dubbii walii galee amma garuu. Ilaa dhaggeeffadhu Maarqos. Ilaa wanti intalli viidiyoo. Maarqos itti ergaa nama takkatti dhaggeeffadhu Maarqos. Nama takkatti dargini ofii keetii bichaa laali viidiyoo asirratti illee waliin baasin dhageette. Abshir. Okay. Koi Maarqos ilaa hundee na dhaggeeffadhu. Maarqos jechuun nama eenyuun keenyarraa nama waa barbaadu miti. Dhibbatti akkati na amantuun barbaada. Sorry dhiifama na amantee dhuftee akkati illee amantullee abdiin qaba namoonni jala jiran dhibbatti Maarqosiin nama ayinamanu. Amma fakkeenyaaf ayisan nama sarratti siinii gaafanni haasa'u agresiiviitii haasaa sana ilaaltee yoo akka waan inni gar tokkotti murteessaa jirutti fudhatte no. Wallahi kooka haati manaa tokkummaas dila jirti. Musliima tokkummaa nuu fidi. Itti bilbilli nuu fidi. Itti fufi kooka. Ashi kanaaf jecha mi'eestii dhugaa marabbiitiif jecha mi'eestii waliifaa qulqulloof nu gaa'is. Ragaan eega jira jedhameeti kun waan gaariidha. Hin xumurama waan ta'eef garuu gaaffii lamman sadan tokko kan jalqabarra kiliir nuuf hin taanetu iyyuu jira. Hundee si gaafadhu warri kaan miyuutii irraan gaafatin ammasitti ragaa keessan sassaabbadha. Okay. Innaa maalidha beektaa hundee intalli kuni tidaarii qabdeedhaan. Tidaarii qabdi turtee osoo si waliin bariniin duraa waan jedhu jira. Samaaniyaallee nama biraarraa qabdi waan jedhu jira. Dhalallee qabdi kana meestii akkam jetta meestii irraa waan beektu irraa nuu himi jalqabarraa kaastee beektamoo eega walitti galtanii bartee moo akkamidha meestii adeemsicha nuu himi. Ni beektaa waan kana sirruma inni sirriidha. Adeemsa keessa eegummaan walitti dhufeen booddee namni si dhoksa malee sitti baaseen dubbatu beektaa sababa saalfannaatiif. Si faana naasa'u si dhoksasi bakka keessa dabartee hiistarii kootiitu ittiin na arrabse beektaa. Hiistarumti koo anan ittiin wajjin hin aladde ani sababa ishiitiif jedhee dhugaatti dubbachuuf obboleewwan koos obboleessa koos obboleettii koos maatii koos sababa ishiitiin kanan dhabeen qaba dhugumatti jechuudha. Kanan dhabeen qaba garuu immoo eeyyanii isa san ishiin naaf hin laalle waan ta'eef kan jedhu keessa galeen dhaga'eessas dhaga'eera. Ishii carraan erga kana godhe immoo yaa ta'u jedhee irra tureera. Yaa ta'u fudhee jira. Hin taane immoo namni yoo wanti tokko nyaattu yoo sii ta'e malee yoon siin ta'in dhiisuu dandeecha. Nyaatuma nyaannetu ittiin jiraannu kana yoo namaa ta'e malee hoosiif hin taane inni ta'a. Inni eegasii adeemsa keessa dhaga'eera. Obboleewwan koo ittiin na arrabsaa turanii keessattuu obboleettiin koo tokko amma har'aatti akkatti akka ishee bakka yeroo kamiyyuu ishee akkan ishee itti fakkaadhaa deemutti yeroo hundumayyuu yeroo kamiyyuu isheen itti fakkaadha natti fakkaate bakka dhugaa dubbachuuf oote. Inni sirriidha. Egaa naa dhaga'e anis akkuma uummanni dhaga'e haa ta'u jedheeti fudhadheera. Maaliif yaa hin beekamu kallattiin wanti hundumtuu nama qonnamu shamarras waan qonnamu. Kanatti bartee jechaadha hundee qaxxitaa godhiitiin haa deebisi. Akka isheen dhala qabdu kanatti barte eega walitti dhuftaniiti moo eega walitti dhuftaniiti isa jedhuun nagaya moo isa dura iftoominaa walitti haasoftanidha. Eega walitti dhufnee hin nagayin. Ilaa aniif kookaan hundee obboleeyyan kiyyuu xiqqaate muuti qabadhu. Muuti qabadhu sagalee sirra jira yeroo haasofnu yeroo taasoftus yeroo haasofnus waciicira yoo ta'e yeroo taasoftu okkee ati bakka wayii jirta waan ta'eefidha. Yeroo nu haasofnu immoo yoo muuti qabatte sagaleen keenya qulqullaa hanqee yoo qulqullaa'oo baate. Aniif kookaa fi Deevidi
obboleeyyan kee yoo xiqqaate nama ja'a dubbisnee jirra. Si barbaacha jechuudha. Garuu immoo bakka sanatti wanti nuti hubanne suuraa ani sila si gaafadhee sana suuraa ani gadi baasee si gaafadhe sana irratti kunneen maali jedhee si gaafadhee obboleeyyan nuun jette. Garuu obboleeyyan kan kee immoo warri lamaan suni obboleeyyan isaati. Garuu mucaa inni sun immoo kan isheeti jennaani obboleessi mucayyoo odaan sun dhufee maal jedhaa? Ay isheen ilma dhiiraan qabdu intala dubartii qabdii nuun jedhe. Namni biraanis ol seene kaleessa malee dheengaddaa jiru. Isheen ilma dhiiraan qabdu intala dubartii qabdi jedhe. Achii boodatti deebinee tudhannee obboleeyyan kee mana cufannee obboleeyyan keetti bilbilee naan intala dubartiiti eeyyeeni dhugaadhaa nuun jedhan. Warri kaan immoo ayi intala dhiiraati nuun jedhan. Odaan nuti amma barbaadaa jirru kuni ol seenee ka'ee maal jedhaa? Ayi isheen intala dhiiraa hin qabdu. Intala shamarraa qabdii nuun jedhe. Bakki rakkoon jirtu kanarratti sii kaase barbareen suni intalli barbaree suni jechuudha. Barbareedha maqaa ishee dhugaan beeku. Isheen ilmuma jedhamu yookaan daa'imuma jedhamu hin qabu jetti. Rakkoon eessa jira ishee kana gidduutti. Garuu akka ani keessaan hubadhetti akka aniif kookaaf deebiin hubannetti bakki rakkoo bakki manatti gurgurame mana na jalaa gurguratee bakki isheen jettu sunillee isallee ganaas hin gaafanne. Garuu immoo manatu gurgurame mana jalaa gurguree mana miliyoona 2 baasutu birrii 600 na jalaa gurguree jette dubbatti isheen. Mana sana kan gurgurate. Macha waa'ee gurgurtaa mana naatu hin ta'ini waa'ee dhala ishee duwwaa gaafannu qoy. Anis gaaffii tartiiba gashadhee wanta haaraa macha. Ani bar aluma taayetti naasaa ooluun feenee fi aluma tokko gaafadheen waan jiru. Achi booda muutii qaba. Akka kanatti miti jechuudha. Ana akka kee gaafachaa ooluu aasaa baay'isaa ooluun feene beektaa. Aluma tokko gaafadheen muutii kiyya qabadhee taa'uu barbaade. Hayyeesh. Gaaffii gabaabsii muduu deebisi waa'ee intala qabdii ilma qabdii seeru sana adda nuu baasi ministi. Maal fakkaata haalli isaa? Isarratti anis wanta qabatamaa ta'e hin beeku beektaa. Qabaattii qabdii dhaga'ee jira. Qabdii bakka dhaga'eera odeeffannoo. Malee wanta qabatamaa ta'e dhiira ta'ee fi dubara ta'e adda baasee hin beeku. Garuu isa guddaa ammasiitii miti ani isheen qabdu jechuudha. Suni isaanii obboleewwan isheeti. Isaanii eenyuun natti agarsiisee naggasaatu natti agarsiisee isaan sadan obboleewwan isheeti. Kan naggasaan baase waan biraadha. Kan ani baase sana si baasee agarsiisu. Santu obboleeyyan keetu mucaa isheeti kunii jedhee natti fide. Eenyu maqaa ishee barbaadde immoo keessaan si barreessa. Sirriidha. Ishee Sirriidha. Kooka carraan kan kooti muuti qabadha. Hayyee erga akkas ta'e. Gaaffii kana qoona gaafataa ture maalii macha maana ukkaamsita. Okay galatoomishi deemuu nan danda'a yoo na ukkaamsuu ta'e. Gaaffiin gaafataa ture waa'ee kana waan kan kaase ana bara. Machi Yoo kaase guys. Waafichi barbaada tanaan gaafadhu yaa. No isaafiiti gaaffii kana kan kaase yoo dhameesti. Gatiin gadi fageenya waan kanaa ati yerooti deemtillee irra deddeebi'ee gaafadheef ijoollee sana yerooti mana banachuuf deemti in detail gaafadheen jira macha. Kanaafin iyyuu gaafachaa jiran. Dubbii kana amma kan gaafate ana ati anaasa gaafataa jiru nu gidduu seenu. Bakka ana taddaan sin kute sorry nagaan tura. Ayya. tasgabbaa'ee. Ayya. Koi adeemu ana gaafataa jiru nu gidduu seenee qooyi neessa yuun naqu deebi'eetu. Si Marcos olii gala kaa maaliif ree kun immoo lolaan barbaachisu waan ta'eef wantichi isa dhugaati waan ta'eef bakka maal akka ta'e garuu adda baasee hin beeku. Ani anan dhagee obboleewwan kootirraa hin dhagee iyyuu malee namoota birootirraa miti kana kan dhagee. Ilaa hundee nuti akka hubannetti an si gaafachaan ture kookaan nu gidduu seenee dura si gaafatee jiraachuu danda'a beektaa. Inni amma aaree bu'ee fi dura si gaafatee jiraachuu danda'a. Amma garuu anaasaa jiru anaasa gaafachaa jiru. Na jala yoo dubbate anaas natin toluu isatti sun toluu qooyi xiqqoo na obsi. Ilaa bakka ani suuraa si baase sanatti obboleeyyan kan kee dogongoranii jiran. Eenyu akka isaan ta'anillee maqaa isaanii waliin si himuu danda'a. Nama suuraa kan nutti ergee kunoo mucaa isheeti mucaa barbareeti jedhanii nutti ergan inuma jiran.
Abbaa ishee immoo keessan siima. Achii booda mucaa isheeti jennee nuti kunoo barbaree mucaa qabde inni irraa dubbataa turre. Sana booda maaltu ta'e? Obboleessi barbaree sun dhufeetu kun mucaa isheetii miti obboleeyyan jedhee namni baay'een obboleeyyan nuun jedhaa ture. Nuti garuu mucaa ishee jennee waan keessaan nama obboleessa keetiin obboleettii keetiin waan waliin haasofnee dhufneefitu mucaa isheeti malee jennee dubbataa turre. Sii galee sanii fi achirratti mucaa ishee ta'uu fi dhiisuu adda baafannee jirra. Intala durbaa qabdiitti penna. Intala durbaa qabdiitti yeroo wal fuutan sana akka isheen intala durbaa qabdu hin beektaa. Hin beekaa yoo hin beeku jedhe. Hin beekaa hin beeku jedhe. Kanuma qofa. Adeemsa keessan dhagaye malee yeroo sanitti hin beeku. Adeemsa keessa dhagayeera. Ayyee galatama. Muuti godhe. Adeemsa keessa dhageesse malee hin beektu. Ish galatama. Achii booda mucayyoon barbaree sun maal jetti? Mana miliyeena 2 baasutu 600 jalaa gurguree jette. Obboleeyyan kee gaafa gaafannu immoo manni suni hundee miti kan gurguree sababa isheen 80 osoo nama biraatti heerumtee jirtu 80 nama biraa sanaa osoo isheen hin kaasnitu hundee jaallatte hundeetti waan heerumteefitu abbaan barbaree suni mana sana jalaa gurguree isa jedhutti quba qabna. Akkas achirratti osoo waan jiru nu ibsite natti tola.